sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Guraandhala 24 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa hirmaataa keenyaaf dhaggeeffataa keenya leelloo sabaan kan barreeffame Jaal Hariiroo Jargoo isiniif dhiyeessa. Kana malees gaaffiif deebii weellisaa kabajamaaf akkaan jaallatamaa Elemoo Alii waliin dhimma koonsartii tumsa qeerroof qopheessan irratti taasifnes ni jira. Wallee warraaqsaas qaama qophii keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu anis Biiftuu Galmooti. Amma hangafa oduun isin dhageessisa. Baha Wallaggaatti fincila xumura gabrummaa gara bilisummaatti kan tarkaanfachiisu har'as mormii isaanii dhageessisaa jiru. Godina dhiya Oromiyaa godinaalee Qellam Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaaf Lixa Shaggar keessatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa itti fufiinsaan finiinaa ooleera. Fincila xumura gabrummaa lixa Oromiyaatti itti fufee Harargee aanaa Baddannoo ganda 42 keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo fannifamee sirnaan torban lakkaa'aa jira. Naannoo Amaaraa Shaggar Kaabaatti fincilli qonnaan bulaan ka'ee jiraachuun irra ga'ame. Fincila xumura gabrummaa alaan jabaachuun ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo Hasan Abdallaa dabalatee hedduun wareegaman. Ilmaan Oromoo Harargee Bahaaf Harargee Lixaa irratti julmaan madeeffaman. Babal'ina oduu kana Jaal tokkicha murteessaatu isiniif dhiyeessa. Baha Wallaggaatti fincila xumura garbummaa gara bilisummaatti kan tarkaanfachiisu har'as mormii isaanii dhageessisaa jiru. Uummati wanjoo garbummaa baachuuf dhiiticha abbaa irree dandamachuun nuffisiise lubbuu isaa aarsaa gochuun diina isaa kan ta'e shororkeessitoota wayyaaneetti boolla qotuuf sochii roga hundaan godhaa jiru jabeessuun har'a Baha Wallaggaa bakkeewwan hedduutti diina isaa hudhee kan dhaabe ta'uu bakkeewwan Leeqaa Dullachaa Boonayyaa Boshee Gabaa Sanbataa Naqamtee yookaan Kibba Waachaa Boordii Dargee fi mana barumsaa Qassoo kan magaalaa Naqamteetti argaman keessatti mormiin dhiittaa namoomaa ofirraa fonqolchuu itti fufee jiraachuun barame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Boonayyaa Bosheetti hiriirri yeroo lammaffaaf guyyaa irraa dhohee haala guddaadhaan adeemsifamaa jira. Odeessi achi nu dhaqqabe akka ibsutti hiriirtota irratti dhukaasni banamee kan jiru yoo ta'u miidhaa dhaqqabe adda baasuuf neetwoorkii waan kutanii jiraniif adda baasuun ulfaatee jira. Akka nu gaheen isin biraan geenya. Godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsootti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa waliin ta'uun mormii jabaa dhageessisaa oolanii jiru. Keessattuu barattoonni sadarkaa tokkoffaa haala nama ajaa'ibuun dhageessisaa turaniiru jedha odeessaan sagalee qeerroo bakkicha. Godina dhiyaa Oromiyaa godinaalee Qellam Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Lixa Shaggar keessatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa itti fufiinsaan finiinaa ooleera. Godina Qellam Wallaggaa keessatti warraaqsa qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoon aanaa Gidaamii fi Beegii keessatti warraaqsi fincila xumura garbummaa haala ajaa'ibsiisaa ta'een gaggeeffame. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa cufa keessatti balali'aa fi uummataan ol qabamee dhaabbachaa jiru. Guyyaa darbe Qellam Wallaggaa, Beegii fi Gidaamii keessa balali'aa kan oole ta'uun ibsamee jira. Goototni dargaggoonni qeerroon barattoonni Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun dhaadannoo cimaa dhageessisaa turaniiru. Dhumarrattis alaabaan adda bilisummaa Oromoo dhaabbateera. Waraanni Agaazii wayyaanee uummata irratti waraana banuun namoota hedduu madeessuu fi dargaggoo qeerroo fi qarree Oromoo kan ta'an lama wareegamuun ibsamee jira. Kanneen wareegaman kunis Barataa Toleeraa Margaa fi Shamarree Argannee kan jedhamtu rasaasa irratti dhukaasaniin wareegamuun beekamee jira. Warraaqsi marsaa sadaffaa kun Qellam Wallaggaa, Beegii, Anfiiloo fi naannoo isheetti itti fufinsaan gaggeeffamaa jira jedha qeerroon bakkicha. Oduu wal fakkaatuun godina Lixa Wallaggaa Gimbii fi naannoo Gimbiitti warraaqsi uummata baadiyyaa illee hirmaachisee haalaan itti fufee oolee jira. Daandii konkolaataa hanga baadiyyaatti cufuun diina karaa darbaa dhorkuun rakkisaa jiraachuun isaanii ibsameera. Godina Bahaa Wallaggaa keessatti warraaqsi biyyaalessaa Oromoo magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee aanota akka Jimmaa, Arjoo, Nunnuu, Qumbaa, Sibuu, Siree, Giddaa, Ayyaanaa, Kiraamuu fi
Saasiggaa keessatti haalaan jabaachuun kan itti fufee oole yoo ta'u, haalli magaalaa Naqamtee keessatti dhukaasa waraanni wayyaanee gaggeessu haalaan ulfaachuun warraaqsi magaalicha keessatti itti fufinsaan gaggeeffamaa jira. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa hanga qophaa'inaa fi sadarkaa tokkoffaatti jiran hunduu warraaqsa finiinsaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Waraanni wayyaanee garaa laafina tokko malee Oromoo irratti dhukaasee ajjeesuu itti fufuun aanaa Saasiggaa keessatti warraaqsa dheengadda gaggeeffamee wal qabate barattoota Oromoo irratti dhukaasuun barattoonni Oromoo 3 wareegamaniiru. Maqaan barattoota wareegaman kunis barataa Bilisummaa Abdiisaa, barataa Amanuu Tarfaa, barataa Galataa Nagaroo kanneen jedhaman waraana wayyaaneen irratti banteen wareegaman. Kanneen madeeffaman illee hedduu jiraachuun ibsamee jira. Warraaqsi fincila xumura garbummaa garuu daranuu jabaachuun itti fufee jira jedha odeessaan keenya bakkichaa. Godina lixa Shaggar guyyaa har'aa kana daandiin konkolaataa Amboo fi Geedoo gidduu tokkee fi naannoo magaalaa Baabbichaatti haalaan waan cufameef mootummaa wayyaanee fi ergamtuu wayyaanee muddama guddaa keessa galuun uummata Oromoo magaalaa tokkee Kuttaayee fi Baabbicha irratti waraana bobbaasuun darara ulfaataa uummatarraan ga'uun uummata Oromoo irratti yakka sanyummaan guutame raawwachuu itti fuftee jirti. Magaalaan Amboo fi Gudar waraana wayyaanee guddaan eegamaa oolan. Godinuma lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobii keessatti tarkaanfii damee milishaa Meettaa Roobii irratti fudhatamee fi waajjiraalee OPDO guggubachuun wal qabatee humni waraana magaalaa Shinoo irratti hedduminaan guuramaa jira. Aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisii keessatti gootonni qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni warraaqsa gaggeessuun diina raasaa oolan. Guyyaa har'aa irraa eegaluun sirni gabaa akka hin gaggeeffamne ifatti diinaaf mirkaneessuun ummatni aanichaa cufti gabaa lagachuun mootummaa wayyaaneetti murannoo isaanii agarsiisaniiru. Oduu biraan fincilli xumura garbummaa lixa Oromiyaatti itti fufee Harargee aanaa Baddannoo ganda 42 keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo fannifamee sirnaan torban lakkaawaa jira. Harargee aanaa Baddannoo ganda 42 keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo torban tokko oliif dhaabbilee barnootaa, waajjiraalee fi magaalota keessatti fannifamee ooleera. Gandoota kanneen keessaa gandi 16 ta'uu bulchiinsa wayyaanee jalaa of baasee jira. Kana booda mootummaa wayyaanee uummata Oromoo waliin jiraattuun soba ta'uun yeroo ammaa ifaaf ifatti hubatame. Kanneen diina jala kaachuun ilmaan Oromoo miidhaa bahan gara itti goran dhabanii akka jirantu saaxilame. Lixa Oromiyaa Wallagga Baatti magaalaa Naqamtee mana barumsaa Keessoo jedhamtutti alaabaan gabroonfattuu mootummaa Abbaa Irree wayyaanee gubamee alaabaan keenya kana adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee fannifamee jiraachuun barame. Mana barumsaa Dargeettis alaabaan keenya adda bilisummaa Oromoo fannifamee jira. Manni jireenyaa bulchaa godinichaas qeerroodhaan burkutaa'ee jira. Waajirri goxii garaa daaraa ta'aa jira. Wayita kanatti fincila xumura garbummaa guddaatu gaggeeffamaa jira. Dhukaasni uummata nagaa irratti dhukaafamaa jira jedha qeerroon bakkichaa. Guyyaa lama dura Wallagga Lixaanaa warra jirru ganda Samboo Sadan jedhamutti dargaggoo Hordofaa Gammachuu jedhamu sarootni wayyaanee rasaasaan rukuttee ajjeesuun ni yaadatama. Haaluma kanaan uummanni gara tarkaanfii fudhachuutti seenuun kaabinoota wayyaanee magaalota keessaa manaa fi qabeenya isaanii gubuun ari'aa jira. Qabeenya saamticha Allaamuddin yeroo dhagaa ijaarsaaf tolu ganda kanarraa fe'uuf dhufutti konkolaataan isaa hojiin ala ta'ee jira. Uummanni yaa'ee qabeenya isaa irrattis tarkaanfii deebii hin qabne fudhataa jiraachuun saaxilameera. Godina Wallaggaa Qeellam yeroo ammaa kanas itti fufee kan jiru fincila xumura garbummaa waan jabeesseef humni waraana wayyaanee naannoo Gaambeellaa irraa fe'amee dhufe magaalaa naannoo Dambidolloo fi Anfiilloo buufatee jiraachuu qeerroon gabaasee jira. Fincilli xumura garbummaa garuu akkuma itti fufetti jira jedha qeerroon bakkichaa. Biifuma wal fakkaatuun naannoo Amaaraa Shaggar Kaabaatti fincilli qonnaan bulaan ka'ee jiraachuun irra gahame. Shaggar Kaabaa naannoo daangaa Amaaraatti qonnaan bulaan 100 olitti lakkaa'amu hojii piroojeektii baaburaa jettee wayyaaneen lammii biyya Turkii galchitee jirtuu fi lafa qonnaa uummataa mancaasaa jiraachuun irraan wal qabatee qonnaan bulaan kunneen mootummaa wayyaaneetti har'a akeekkachiisa dhumaa kennan. Maqaa daandii baaburaan lafa keenya balleessaa boca uumamaan lafa keenya nu jalaa balleessaa jirta. Amma kaatee hojii kana hin dhaabdu taanaan tarkaanfii ajjechaatti seenna jechuun maqaa hojii baaburaan saamicha gaggeeffamu kana dhaabuu baannaan murtoo dhumaa akka fudhatan uummanni Shaggar Kaabaa guutummaatti mootummaa wayyaaneetti akeekkachiisa kennee akka jiru odeessaan sagalee qeerroo bakkichaa saaxile. Haaluma kanaanis kaaba Wallootti qotee bultoonni 40 ol ta'an lafa daandii baaburaaf hawaasa irraa fuudhamee deeffatan.
hojiin daandii baaburaa naannoo kanatti dhaabbateera. Kan ijaaramee fi eegales irree uummataan diigamaa jira. Kibba Walloottis hanqina garaagaraa kanneen akka boba'aa fi beenzilaan uummanni fincila kaasee jira. Fincilli naannoo Amaaraa haalaa fi kallattii adda addaan ka'ee mootummaa abbaa irree rifaasisee akka jirutu barame. Oduu wal fakkaatuun godinaalee baha Oromiyaa keessatti warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa haalaan jabaachuun itti fufee oole. Ilmaan Oromoo qeerroo Oromoo Hasan Abdallaa dabalatee hedduu wareegaman. Ilmaan Oromoo Hararge bahaa fi Hararge lixaa irratti jumlaan madeeffamaniiru. Godina Hararge bahaa aanota akka gaara mul'ataa magaala Guraawaa magaala Furdaa Calanqoo Laaftoo warraaqsa fincila xumura garbummaa haalaan finiinsuun alaabaa adda bilisummaa Oromoo faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo balaliisuun wayyaanee fi ergamtoota ishee OPDO rifaatuu guddaa keessa galchan. Waajjiroota OPDO aanota kana keessa jiran illee barbadeessaniiru. Magaala Furdaa keessatti waajjira poolisii fi waajjira bulchiinsa diiguun hojiin ala godhani. Mootummaan wayyaanee kuftee jiraachuu ifatti mul'isaniiru. Mootummaan wayyaanee warraaqsa kana dura dhaabbachuuf waraana agaazii uummata irratti bobbaasuun namoota hedduu rasaasaa madeessuun hedduu ammoo wareegde jirti. Wareegamuun gootota Oromoo kaan lafaa kaasee fincila xumura garbummaa itti hammaachuun itti fufee ooleera jedha qeerroon bakkicha. Godina Hararge lixaa aanota akka Machaaraa, Daaroo, Labuu, Baddannoo, Galamsoo fi gandoota baadiyyaa hanga magaalaatti warraaqsi finiinee oolee jira. Goototni qeerroon dargaggoonni Oromoo magaala Machaaraa, Baddannoo fi Galamsoo uummata Oromoo cufa dammaqsuun warraaqsa ajaa'ibaa gaggeessuun seenaa boonsaa galmeessan. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo ol qabanii dhaabuun alaabaa gabroomsaa kan OPDO fi wayyaanee barbadeessan. Gootichi Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo faajjii walabummaa uummata isaa keessatti ol qabee dhaabe qeerroo Oromoo Hasan Abdallaa bara baraan seenaan ni yaadata. Agaaziin wayyaanee rasaasa irratti roobsuun dargaggoo Oromoo Hasan Abdallaa wareegdus seenaan isaa bara baraan jiraata. Wareegamuun goota kanaa immoo ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman manaa baasee sochii warraaqsaatti akka makaman godhee jira. Warraaqsa godina Hararge lixaa keessatti gaggeeffameen ilmaan Oromoo hedduun madeeffamuu fi hedduun wareegamuun ifa ta'ee jira. Kanneen wareegaman keessaa gootichi dargaggoon qeerroo Oromoo Hasan Abdallaa isa tokko yoo ta'u, kanneen madeeffaman hedduun ta'uun beekamee jira. Ilmaan Oromoo Hararge lixaa keessatti rasaasa agaaziin madeeffamanii yeroo ammaa hospitaala Galamsootti argaman keessaa kanneen maqaan argannee jirru. Daa'ima Gaaddisaa Idris Hararge bahaa Calanqoo umriin isaa ganna 9 kan ta'e Ibrahim Zaid morma isaa irra kan rukutame. Hararge lixaa Khaliifaa Xahaa Hararge lixaa adda isaa irra kan rukutame. Muftii Ahmed Hararge lixaa dugda kan rukutamte. Zannabaa Margaa fi Faisal Ahmed Hararge lixaa miila irra kan rukutame. Haji Abdurrahman Hararge lixaa harka isaa irra kan rukutame. Saafi Abdul Karim Hararge lixaa miila irra kan rukutame. Shamarree Daraartuu Muhammad Hararge lixaa miila ishee irra kan rukutamte. Firoomsaa Muhammudii fi Ashrafuddin Dabaraa Hararge lixaa miila isaanii irra kan rukutaman. Miftaa Ahmed Hararge lixaa adda isaa irra kan rukutame. Gaaddisaa Muhammad Hararge lixaa miila isaa irra kan rukutame. Obsaa Muhammad Hararge lixaa garaa isaa irra kan rukutame. Muniraa Muhammad Hararge lixaa morma isii irra kan rukutamte. Baabbii Aynaalam Hararge lixaa morma isaa irra kan rukutame. Abbuu Liiman Hararge lixaa gateettii irra kan rukutame. Dabalatee ilmaan Oromoo hedduun jumlaan kan wayyaanee rasaasa irratti roobsaa oolte yeroo ammaa hospitaala Galamsootti guuramanii du'aaf jireenya gidduutti kan argaman ta'uun hubatamee jira. Haalli kun daran uummata Oromoo qabsoo bilisummaa isaatti onnachiisuun halkan kana illee guutummaan Hararge lixaa fi Hararge bahaa haala diina rifaasisuun fincila xumura garbummaa hanga bilisummaa itti fufanii jiru. Dhiha Oromiyaa magaalaa Naqamtee guyyoota 3 walitti fufinsaan mormii jabaa gaggeessaa jirti. Barattoonni jiraattonni magaalattii mormii jabaa dhageessisanii namoonni 10 ol rukutamanii hidhamanii kaanis achi buuteen isaanii dhabamee jira. Qeerroo magaalichaa koobilistoonii buqqisee humna diinaa qawwee hidhatetti darbachaa oolee buluun agaazii wayyaanee boqonnaa dhorkateera jedha gabaasaan sagalee qeerroo Naqamtee. Magaalattiin halkanii fi guyyaa dhukaasa jabaadhaan kan weeraramte yeroo ta'u uummatis sodaa wayyaanee jalaa mataa ofii bilisa baasuun ifaaf ifatti falma jabaa taasisaa jira. Kutaan magaalattii boordii waraaba sukukkee yookaan keellaa qassoo bakkee jaamaa dargee jedhaman humna waraanaan eegamaa fi dhukaasa uummatatti banamee jala jiraatu.
galgala kanas mormii guyyaa sadaffaa haala adda ta'een deemaa jiru kana kan jabeessan barattooti mana barumsaa Daaloo sadarkaa duraa alaabaa Itoophiyaa buusanii guban alaabaa adda bilisummaa Oromoo fannisuun isaanii beekameera. Guyyaa kana illee hawaasa magaalittii irratti dhukaasi banamuu fi namootni miidhaman illee yaala ga'aa haalaan akka hin arganne dhorkamaa jiraachuun beekameera. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa irraaf qabanne kanuma qophiilee keenyaafan waliin turtii gaariin. Beeksisa oduu gammachiisaa guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo International Qeerroo Support Group gurraan ala 27 bara 2016 yookaan February 27 bara 2016 guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo qopheessee isin eegaa jira. qophii kana irratti goototni artistoonni qabsaa'otiin Oromoo akkaan qaqqaalii fi jaallatamoonni argamu. Isaan kana keessaa Adam Haruun Elamo Ali Dalamne jiraachuu tasanuma malee kumaantamaan dhumnee dhalootamaan oolle kumaantamaan dhumnee kaaneemaan falmanne yaa Oromooti yedduutii numan oolle yaa Oromooti yedduutii numan oolle duutii numan oolle qawwee fannifadhee gaaratti eeggatee innansaa eeggataa waraasaa hidhatee Amartii Waaree Salih Hassami Abtaamuu Lamuu Duulaa Adabaa Boy Kingi fi Muhammadi kaawwanis hedduun jiran. qophii kana irratti jaalta shoomaa damee argamanii haasawanii taasisu. Akkasumas dhiyeenya kana kan biyya irraa dhufe bakka bu'aan qeerroo bilisummaa dargaggoo Jaal Ifaa Asaanaa gaaffilee waltajjii irraa ka'aniif deebii isiniif kennuuf ni argama. Bakkisaa Calgary Chinese Cultural Center of 197 First Street SW Downtown odeessa dabalataa yoo barbaaddan bilbilli keenya 58 77 07 77 88 403 903 51 49 imeeliin keenya qeerroo.canada@yahoo.com International Qeerroo Support Group Branch Alberta Canada. Saawwi dhaluuf dorrobde kunuunsaa fi tika addaa barbaadde haala qabsoo bilisummaa Oromiyaa yeroo ammaa fi wayyaaneen ta'uu qaban. Kenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Callifnee yoo teenye akka dur sobamaa ammaas nu fe'achuuf isaan qophaa'umaa. Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan miidhem buqqaane ittisa kan bira kan buune iddoosa bakka jirtan maraa warra isa finiinsa. Qabsoon bilisummaa Oromiyaa adda bilisummaa Oromootiin yookaan ABO'tiin hoogganamu sa'aa irraa sa'aatti guyyaa irraa guyyaatti ji'a irraa ji'atti akkasumas waggaa irraa waggaatti gabbataa cimaa fi babal'achaa adeemee uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo Empire Itoophiyaa qabsoo firiirsee yeroo kamuu caalaatti amma finiinee shaffisaan garagalma bilisummaatti fiigaa jira. Egereen hawwiin abdii fi akeekii uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo Empire Itoophiyaa yeroo kamuu caalaa amma ifee mul'ate abdachiisaa ta'ee jira. Hawwiin abdiin akeekii fi fedhiin uummatni Oromoo fi uummattootni cunqurfamoon hundi mootummaa bilisa kan mataa isaanii dhaabbachuuf baroota dheeraaf wareegama qaqqaalii itti baasan shakkii tokko malee bakka ga'uuf akka adeemu yeroo kamuu caalaatti amma ifatti beekameera. Bilisummaan uummattoota kanaa yoo osoo hin taane yoom kan jedhutti tarkaanfatee jira. Walumaa galatti qabsoo uummattoota Oromoo fi uummattooti cunqurfamoon baroota dheeraaf osoo walirraa hin kutiinii fi hin nuffiin gaggeessaa jiran yeroo kamuu caalaatti amma bilisummaa dhaluuf dorrobee jira.
sadarkaa duraan argamee fi dhagahame hin beeknetti qabsoon uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo Empire Itoophiyaa yeroo ammaa kana humna siyaasaa fi waraanaa cimaa ta'e guyyaa uummattooti kun bilisummaa dimokiraasii nagaa badhaadhinaa fi gammachuu itti argatan shaffisaan gabaabsaa jira. Haa ta'u malee gama biraatiin mootummaa wayyaanee Itoophiyaa dhaabota siyaasaa Amaaraa biyya keessaa fi ala jiran dhaabota Oromoo ergamtuu Amaaraa ta'an yookaan OPDO Amaaraa fi mootummootii Ameerikaa fi Awurooppaa uummattoota kana lafa isaarraa buqqisanii saamaa ergachaa hojjechifachaa dafqaa fi humna isaatiin duroomaa fi gabaatti baasanii gurgurachaa turan. Sochii uummatni Oromoo fi uummattoonni cunqurfamoon Empire Itoophiyaa shaffisaan gara bilisummaatti gaggeessaa jiran duratti gufuu darbuuf karaa irraa maqsanii umrii aangoo mootummaa bulguu fi nama nyaataa Itoophiyaa wayyaanee Habashaa uummattoota cunqurfamoo kana irratti dheeressuuf shiroota haaraa fi kaardii dullacha awwaala keessaa baasanii dhimma itti ba'uuf hogguu isaan dhidhiitatan arguutti jirra. Shira tokkoffaa. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte dinannuun firoomu hogguutti jallatte. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte dinannuun firoomu hogguutti jallatte. Nuuf bakka bu'eetti dharanuu waywaata ifnu dagachiisee barnu galaafata. Nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa gabromsaan nu miidhan buqqaane hidhisaa kan biraa kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsaa. Shira tokkoffaan akka waan abaa'oo caalaatti uummata Oromoof yaadanii fi qabsaa'anii of fakkeessanii adda bilisummaa Oromoo hoggana imaammata murtii isaa fi sochii qeerroo irratti holola oofuudha. Sochii bilisummaa Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo Empire Itoophiyaa hudhee kokka isaa qabee jiru keessattuu kan hogganu adda bilisummaa Oromoo ta'uu amanuudhaan hunda caalaa qabeenyaa jiru irratti dhangalaasuun abaa'oo irratti duula olola maqaa balleessii oofuu tarkaanfii duraa fi isa hangafaa taasifatuuf mootummaan Itoophiyaa karoora baafateera. Duula olola dharaa abaa'oo akeeka hoggana imaammataa fi murtii isaa irratti oofuuf ammoo ofii akka Tigree fi akka mootummaa wayyaanetti yoo oofan uummatni Oromoo akka irraa hin fudhanne waan beekaniif Oromoota miseensaa fi hoggana abaa'oo turan garuu akeekaa fi dhiiga jaallaniitiin barreeffame irra sababa ejjetaniif seeratti dhiyaachuu baqatanii dhaabaa ala waan of godhaniif abaa'oo hogganaa fi seera isaaf jibbansa guddaa qaban akkasumas ani duunaan cokorsiin biqilin jedhan waa illan godhachuuf lafa qotee bulaa Oromoo irraa buqqisee gurgurachuun maallaqa kuufate dhangalaasuun bitatee abaa'oo irratti bobbaafachuuf qophaa'aa jira. Isaan kun hedduun isaanii Oromoota biyya alaa maadheffatan keessaa hoggaa ta'u keessummaa yaamuun miidiyaa irratti bahuun weebsaayitii irratti barreessuun raadiyoo dhuunfaa banatuu fi kan banatanii jiran dhimma bahuun abaa'oo qeerroo fi qabsoo uummata bal'aa Oromoo irratti olola oofuuf deemu. Olola kanaanis uummata Oromoo burjaajessuu, afaan faajjessuu, hamlee inni ammaan tana hanga funyaanitti qabu cabsuu akkasumas abaa'oo fi uummata Oromoo gidduutti garaagarummaa uumanii dhaabicha laaffisuun umrii uummataa wayyaanee gateettii fi dugda uummata Oromoo irratti dheeressuudha. Shira lammaffaa. Arkan bariitee dhugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Arkan bariitee dhugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Barataa barattuu dargaggoo dubartiin deebineen gabromnuu kaa qabsoodatti. Nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa gabromsaa nu miidhen buqqaane hidhiisaa kan biraa kan buune iddoosaa bakka jirtan
damaraa warra isa finiinsaa. Tigirooti Gimboot Sabaattii fi Arbeenyochi yeroo kamuu caalaa amma dhoksaan walitti dhufanii mari'achuutti jiru. Akeeki walabummaa Oromiyaa ABO'n durfamu akka bakka ga'uuf deemu yeroo kamuu caalaa amma mirkanaa'aa waan jiruuf kun yoo ta'e Itoophiyaan Tigree fi Amaarri aangoof irratti wal dorgomu jiraachuu hin danda'u. Waan kana ta'eef Tigrootii fi dhaaboti Amaaraa Gimboot Sabaattii fi Arbeenyochi jedhamuun dursa Itoophiyaa jiraachisuuf qabsoo bilisummaa Oromiyaa irratti waliin qabsaa'uu akka qaban dhoksaatti dubbatanii akkaataa itti waloon Oromoo irratti duulan irratti walii galanii jiru. Amna shaffisaa uummanni Oromoo ittiin gara walabummaa Oromiyaatti fiigaa jiru kana dhaabuuf akka Tigree fi Amaaraatti kallattiin hojjechuu waan hin dandeenyeef qunnamtii Gimboot Sabaattii fi Arbeenyochi Oromoota tokkummaa Itoophiyaatti amananii fi ABO'tti gufuu ta'uu danda'an waliin qabu dhimma bahuun Gimboot Sabaattii fi Arbeenyochi keessaan maallaqaan bitanii keessummaa uummataa yaamuun barruun miidiyaa fi kan kana fakkaatan dhimma bahanii ABO akeeka walabummaa Oromiyaa inni bakkaan gahuuf qabsaa'u imaammata murtii fi jaarmiyaa qeerroo irratti olola diiggaa oofuun ABO fi uummata Oromoo gidduutti garaagarummaa uumuu hamlee uummata Oromoo cabsuu fi dandeettiin Oromoo tokkummaan mootummaa wayyaanee irratti akka hin qiyyaafanne godhuun umrii aangoo Itoophiyaa wayyaanee Habashaa gateettii fi dugda Oromoo irratti dheeressuudha. ABO fi uummanni Oromoo wayyaanee dhiisee wal loluu irratti akka qiyyaafatu gochuudha. Gimboot Sabaat Isaat TV irratti sagantaa afaan Oromoo kan eegaleef akeeka kana bakkaan ga'uuf ta'ee Oromoota bilisummaa Oromiyaatti waan hin amanneef ABO irraa jibbansa hamaa qaban walitti qabachuutti jira. Isaan kun yeroo adda addaatti Isaat TV irratti bahanii ABO akeeka isaa qabsoo walabummaa Oromiyaa kan uummata bal'aa Oromoon hammatamee fi sochii qeerroo xiqqeessuu yookaan ammoo akka abbaa itti ta'anitti ololuuf deemu. Isaan kun OPDO Amaaraati. Shira sadaffaa. Bara dibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Seenaan bara dibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Nuuf bakka bu'eeti dara nu waywaata ifnu dagachiisee bar nu galaafata. Shirri sadaffaan ammoo shira mootummaa wayyaanee Itoophiyaa, Ameerikaa fi Awurooppaa waloon ABO qabsoo walabummaa Oromiyaa fi sochii qeerroo irratti hojjetuuf karoorfatanii jiranidha. Imaammata bara qircannaa ardii Afrikaa Oromoo irratti baafatan san hanga ammaa hordofaa akka jiranii fi jibbansa hamaa kan shanyummaa irratti hundaa'e Oromoof akka qaban dhumaatii uummata Oromoo irra gahe irratti yaada isaan kennatan caalaa ragaa biroon hin jiru. Biyyoota adda addaatti namni tokko yoo ajjeefame sadarkaa mootummaatti kan balaaleffatamu ogguu ta'u Ameerikaa fi Awurooppaa biratti garuu lubbuun Oromoo hanga lubbuu titiisaallee akka hin geenye akkasumas dantaa wayyaanee Itoophiyaa Habashaa fi kan isaanii tikfachuu malee Oromoon yoo miiliyoonaan dhume dhimma isaanii akka hin taane ibsa. Haasaa abbaa fi ilmaa fakkaatu isaan baasan irraa hubatuun ni danda'ama. Bara Minilik Oromoo miiliyoona 5 fixe callisanii ilaaluu qofa osoo hin taane gorsaa akka turan sanatti ibsi isaan baasan Oromoon maaliif ajjeefamaa osoo hin taane ajjechaa wayyaaneen gaggeessaa jirtu saaxilamuun irra hin jiru kan jedhu fakkaata. Ajjechaan kun Oromoo irratti osoo raawwataa jiru dhiigi daa'imman Oromoo karaa irraa osoo hin qoorinii fi haati daa'imman Oromoo rasaasa Ameerikaa fi Awurooppaa irraa wayyaanee Itoophiyaaf fe'ameen dhumanii gadda osoo hin xumuratin mootummaa nama nyaataa wayyaaneef haaraatti gargaarsa maallaqaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu akka kennaniif labsan. Ameerikaa fi Awurooppaan leenjistoota farra riphee lolaa mootummaa Itoophiyaaf wayyaaneef erguun akkaataa itti mootummaan Itoophiyaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa cabsu irratti leenjii haarawaa kennaniifi jiru. Mootummaa wayyaanee Itoophiyaa fira isaanii waan ta'eef ajjechaa hidhaa dhiitama mirga dhala namaa fi saamicha mootummaan kun gaggeessaa jiru dantaa Ameerikaa fi Awurooppaa kan tiksu akka ta'etti fudhatanii jiru. Kun osoo Chaayinaa, Raashaa, Eertiraa, Zimbaabuwee, Burundi, Sooriyaa, Kooriyaa kaabaa ta'e akkasitti bireen darban turan. Diigamuu impaayera Itoophiyaa kan uummattootni cunqurfamoon ajjechaa, hidhaa, saamicha,
dhiitama mirga dhala namaa hiyyummaa beela daara dhukkuba salphinaa fi tuffatamu irraa ittiin boqatuuf deemaniif yaadda'uu malee du'a uummata Oromootiif gaddaa fi yaaddoo cimaa Ameerikaa fi Awurooppaa irraa hin dhageenye. Shira afraffaa qabsoo walabummaa Oromiyaa ABO'n gaggeeffamu daangaa yookaan gidaara gosaa naannoo amantii fi gitaa mootummaan Itoophiyaa wayyaanee Oromoo jidduutti sararuuf yookaan ijaaruuf gannoota dheeraaf hojjete caccabsee uummata Oromoo biyya keessaa fi ala jirtu hunda walitti dhangalaasuun sagalee tokkoon dhaadannoo tokkoon dhaaba tokko jalatti akeeka tokkoof uummatni Oromoo golee Oromiyaa mara keessa jiru tokkummaan akka ka'u godheera. Kun jaarraa 16ffaatii asitti injifannoo yeroo jalqabaaf argamedha. Kun ta'uun as Oromoo garaagara qooduun bargaanfatee aangoo irra turuuf kan mootummaan wayyaanee yookaan Itoophiyaa karoorfate abjuu qofatti hambise waan ta'eef tooftaa dulloomaa uummatni Oromoo harkatti tufe haaromsee dhimma itti ba'uuf yaaluunis mul'ataa jira. Kunis qabsoo bilisummaa fi haqaa uummatni Oromoo irree tokkichaan gaggeessaa jiru kana fudhatama dhabsiisuu fi gargar qooduuf jecha qabsoo amantii Islaamaa akka ta'etti dhiyeessuuf yaaluudha. Uummatni Oromoo biyyi kan waloo amantiin ammoo kan dhuunfaa akka ta'e akkasumas maddi salphinaa fi tuffatamuu Oromoo gabrummaa Itoophiyaa wayyaanee jalatti kufuu qofa akka ta'e akka gaariitti waan amanuuf daangaa amantii hunda caccabsee tokkummaan garagalmaa walabummaa Oromiyaatti fiigaa jira. Addi bilisummaa Oromoo amantii hunda walqixa kabaja. Mirga Oromoon hundi waan fedhetti amanuuf qabu wabii ta'ee fi tiksa. Akeekni adda bilisummaa Oromoo mootummaa walaba Oromiyaa amantii kamiifuu hin baabsine gadi dhaabuudha. Kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa gabromsaan nu miidheen buqqaane hittisaa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsaa. Walumaa galatti yeroo ammaa yeroo qabsoon uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa mootummaa walaba kan saboota dhaluuf dorrobee jiru kanatti bifa armaan olitti mootummaa wayyaanee waraabessa 4 armaan olii dhimma ba'uuf dorroba sana gatachiisuuf karoorfatee hojjechuutti jira. Uummatni Oromoo fi uummattootni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa mootummaa walaba kan mataa isaaniitti heerumuuf kaadhimamanii hogguu jiran kanatti shiroota armaan olii 4 mootummaa wayyaanee Itoophiyaa uummattoota cunqurfamoo walabummaatti heerumuuf kaadhimamanii jiran kana butee gudeeduun Itoophummaa irraa dhalchuuf socho'aa jira. Taankii fi xayyaarri akkasumas waraanni kumi hedduun mootummaa wayyaanee ijaarratee fi hidhachiifamee saboota kana irratti bobbaafame ABO fi akeeka walabummaa Oromiyaa galii isaa irraa dhowwuu akka hin dandeenye shirooti kunis akeeka kana galma isaa irraa dhowwuu hin danda'an. Haa ta'u malee uummatni Oromoo fi uummattoonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa hundi shiroota 4 diinni qabsoo isaa walabummaa dhaluuf dorrobee jiru ittiin gatachiisuuf karoorfatee jiru kana dursee beekee balaa isaan qabsoo isaa irraan ga'uuf danda'an dammaqinsaa fi gootummaan dura dhaabbatee fashalsiisuuf qophaa'uu qaba. Qabsoon uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa uummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaaf bilisummaa nagaa badhaadhinaa fi gammachuu dhaluuf dorrobee hoggaa jiru kanatti dorrobi kun akka gatatu shiroota bifa armaan oliitiin mootummaan wayyaanee Itoophiyaa hojjetu dammaqinsaan hordofee caccabsee fi lafatti dhidhiitee irra tarkaanfachuun fiigicha gara bilisummaatti godhaa jiru itti fufee madda shiroota kanaa kan ta'e mootummaa Itoophiyaa wayyaanee bakkaa buqqisee mootummaa walaba kan mataa isaa daddaffiin labsachuu qaba. Injifannoo uummata cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa hundaaf. Adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Oromiyaan ni walaboomti. Leelloo sabaa irraa. Kaasaa yaa ilmaan Oromoo nu kaasaa gabromsaan nu miidheen buqqaane hittisaa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsaa.
Wachi human tertu so hilubu kodake wandabdu imiman yaste wachi human tertu so hilubu kodake wandabdu so tundabdu Haye artist kabajamaaf jaalatamaa Elamo Ali gaafiif deebii sagalee qeerroo waliin taasisuuf toora bilbila keenya irratti waan nuuf argamtaniif galatoomaa jecha. Haye gaafa guraan ala 27 bara 2016 konsertii tumsa qeerroof jettanii qopheeffattanii akka jirtan dhageenye. Mee maaltu isin kakaase konsertii kana qopheessuuf? kan hoggaame gochaa tureedhaan adda Haye haallisaatii fi sochoollii uummata Oromootii fi carraan qeerroon godhaa jiran kun uummata Oromoo diyaaspooraa kanneen jiran hunda gurra isaaniitii fi haamilee qabeenyaa fi yaadaanillee bira dhaabbachuudhaaf baadiyyaa xixiqqoo keessa jiranirraa magaalaa gidduutti achi deemaa jiru yaadaan sun Haye artistoonni Oromoo hedduun biyya alaa yookaan biyya hambaatti ni argamu. Isaan keessaa isin qofti akkamiin irratti argamuu dandeessan? Naannawa Kanadaa keessattuu kutaa Albertaa keessa jirru. Hangi sun hundi tokkollee nuti manatti nafni gargaarsa qeerrootiif namuuf qabee waan gochuun nurra jiru qabeenyaanis ta'ee yaadaanis sirbaanis Niko kosong kan ikan kami terlihat berkabar yaadaan hamileedhaan galgala guyyaa osoo hin jenne silaa jiru negaaratti gala. Haye Ammoo gaafa wanni isaa akkaataan deemaa jiru hedduu nama gammachiisa. Kanuma gaafiddoon wanni gochuun irra jiru warri ala jiran warri qabeenya qabuu fi yaadaan deddeebiin jannatti Haye haala sochii qeerroon biyya keessaa yeroo ammaa kana gochaa jirutti yaadni isin qabdanii fi deeggarsi isin gochuu barbaadan jechuun warreen yeroo ammaa kana miidhamanii jiranis ta'e wareegaman akkasumas mana hidhaatti argaman maal jettu isaaniitiin ijoollee qeerroo biyya keessaa jechuudha. Kifuu qabdi. Nuti warri biyyaadhaa jiru keessaa fuudhaa diyaaspooraan guddaa akka warri biyyaa hojjechaa jiru hojjechuu waanne ammoo dirqama keenya horiidhaan yaadaan warra miidhamee fi warra mana hidhaa keessa jiru haga dandeenyu takka hiriira qabuudhaan tumsa filaa obbolummaa tumsa Oromummaa kan nurraa barbaachisu. Mara guyyaa tokko osoo hin jenne bira dhaabbannee jechuun dirqama keenya waan ta'eef sunga gamtaana bu'ee deemaa jira. Kana caala ani dhaamsiin fidhaa uummataafillee qabu warri qabeenya qabu kan biyya keessaatii fi kanneen naannawa sun gaafa Afrikaallee jiran qeerroo haga danda'an qabeenyaanis ta'e yaadaanis tumsanii bira dhaabbachuun yeroo isiiti warri biyya keessa jiru keessaafuu hayyooleen abboowwan daa'imman rakkachaa guyyaa fi galgala jedhamaa jiru kun gargaaramuu qabaa warri qabeenya qabus Oromoon biyya keessa jirus kan naannawa sun jiruu fi diyaasporaan biyya alaa jirus bira dhaabbannee gargaaruun dirqama keenya uummata Oromootiin socho'aa jira. Nutillee kana ni gootu jennee ni abdanna akkasin gochaa jirtanis qubani qabna jechuudha. Guddaanuuf galatoomiisiin jecha ammas qeerroon bara 2011 akka jaarmiyaatti erga ijaaramee kaase artistoonni hedduun qeerroo faarsuun gahee guddaa taphatanii jirtu isin jechuudha. Haalli kun fincila diddaa garbummaa daran sochii qeerroo gargaareera. Kanaaf gaheen keessan kana irratti akkamitti gammaddu isin yookaan akkamitti ilaaltu gahee kana guddaadhaan taphattanii fincila diddaa garbummaa gara fincila xumura garbummaatti illee jijjiiruu keessatti gahee guddaa akka qabdantu beekamaa jechuudha. Nutis akkasitti hubanna. Mee isin
gara kanaatti geeddartanii akkamitti ilaaltu mee akkamitti gammaddu amma kana gara kanaatti jijjiiruu keessaniin? Waa dubbachuudhaaf fincilli guddaa gabrummaa fincilli xumura gabrummaa kan qeerroon kaaftee finiinsaa jirtu kun waa dubbachuudhaaf lafarraa ol nu kaaftee kabajaa guddoo uummata Oromootti gootee akka galtee sirra dabree nuti alagaadhaa fi sabaaf sablamni biyyateetti jiru fillee yaannu kan goote qeerroo ittiin boonnaa qeerroo maa jiraattu yeruma takka illee sababiitiif kaatee waan silaa yeroo dheeraan irraa yeroo gabaabduu kanatti afiidoon isaanii guyyaa dubbachuudhaaf ka'an waaniin ni marganii osoo hin taane tasumana daatee gammachuu guddootu madda kennaa hedduu jiraadhaa ulfaadhaa waan yaanne nuti rabbii wajjin mirkannaa hedduu gammachuu guddootu na qofaa miti guyyaa daldaloonni keenya haasofnu yaada qeerrootii fi qeerroo waan itti jirtu akkana illee dubbachuu danda'u dubbachuudhaaf. Deeggarsa amma qeerroo bilisummaa Oromoof gochaa jirtan kana konsartii dhiyeessuutiinis ta'ee waan alleetiin jechuudha. Kaawwan hedduun otoo qeerrooma keessa hin jiraatiin namoonni saamaa jirantu argama. Soo isin akkamitti gara qeerroo sappoorti guruupiitti erguu dandeessuun jedhe. Warri qeerroo gargaaraa jiru yaadaanis bira dhaabbachaa jiru miidiyaa qeerroo jala dhageeffannee guyyaatti dabbala deemnee warra ilaaltumsa qeerroodhaan yookaan miseensottan qeerroo amma kan siintaatti na fudhatu dandeessaa. Murtii gama keenya hojii ishee hojjetaniitu uummata Oromoo moote. Hojii keessaniitu uummata Oromoo maatii walii gala maaduu hojjechuu dandeessaa. Hojii jechuudha. Kanaaf qabsoon kun itti fufu qabaa irratti uummanni Oromoo walii galteedhaan isin jala faana ta'ee deemaa jira. Kana malee warri galtee saamiinsaa fi biyya keessa akka malee uummata Oromoo hojjetaa jiru akka yaada bineeldeetti dura dhaabbannaa keessaafuu kanneen uummata Oromootti alagaa wajjin diinaa wajjin xiyyeeffatan jaanni isaanii garagalee uummata Oromoo wajjin qeerroo wajjin dhaabbatanii quba uummata Oromootti hidhaachuu dhaabuun yeroo fiigi kanaaf itti gaafatamu warreen kanan godhan. Hayyan ulfaadhu siin jecha ammas gara fuula duraatti sochii qeerroo bilisummaa kana akkamittiin hubattu jechuun gara fincila xumura garbummaatti seenneerra yeroo ammaa kana golee Oromiyaa mara keessatti kan irratti hojjetamuu qabu fincila xumura garbummaa ta'uu qofallee osoo hin taane at the same time from every place jenneetu irratti hojjechuun akka mallutu jira. Kana maal jettu mee isin jechuun yoo har'a Harargeerraa ka'e bor Wallaggarraa yoo ka'e itti Arsiirraa yoo ka'e isa tokko aqxee aamsuu dandeessi. Kanaaf jecha akka humni ishee hin dandeenyetti mootummaan kun yeroo takkaatti bakka hundarraa akkamittiin kana hubattu mee yoo akkas ta'e. Akka yaada keenyaatti yeroo adeemin jirru akka amma deemaa jiru kanatti caalaa kanarra walleessuudhaaf yoo dandeenye tolaafuu isin caalaan deemu nuti yaada kennuu waan hin ta'e iddoo waliin jennu yoo fincilli guddaa gabrummaa kun dabree yeroo takka itti hundarraa kan ka'u taate hedduu gaariidhaa haala jirullee ni shaffisiisa ni dubbachisa jechuudha. Yoo akkasitti kan deemu taate biyya tokko yoo naannoo biraa ta'e biyyaan kaan usee taa'ee haalli kun xiqqasoo waan nama gaddisiisu jecha yoo bakka takka ka'ee fincilli kun waliin bakka takka guyyaadhaas akkuma amma wajjira faana deemaa jiran kanatti walitti dhahamanii guyyaa sun waliin bakka takka yoo ka'an roorroo kan firaa erguun sablaadha. Kanaaf wantoonni jiraa malu ammaas kan kaleessa caalaa wal deemu wal dhageenyu yeroo takka waliin bakka silaa barbaachisutti kutaa lamaa sadii keessa osoo hin taane maratti silaa akkasitti waliin ka'ani haalli deemaa kan jechuun yeroo isaatiif nutti dheeratu lubbuun nama guutuullee hin baatu. Injifachuu ni danda'amu. Karaa guddaa karaa bareedaa kan sabaafis tolu amma qeerroon saaqaa jirti kanarratti immoo hiriiraan bareedaa bakka yaada godhitti.
Hayyee ulfaadhu artistii keenya kabajamaaf jaallatamaa Elamoo Alii guddaa si galateeffachaa mee dhaamsa dhaggeeffattoota keenyaaf yoo qabaattee fi akkasumas wallee kee keessaa dhaggeeffattoota sagalee qeerrootiif naa affeeraa kan jettan yoo qabaattan affeerra mee nu hima. Borroo gabrummaa saamicha biyya keenya qabeenya keenya lubbuu keenya ittiin nufutaa jiran qabeenya keenyaan kanaaf Oromoon natti wareegamuun gammachuun abbaa biddimmaa keenya mirkaneessuuf yoo kaasee qofa dhaloota keetiif mirga bilisummaa kennuu dandeessa. Kanaaf harka tokko taanee tokkummaadhaan gamtaan fedhii keenya guuttachuudhaaf socho'uun dirqama keenya tokko tokko irratti dhiisuun hin barbaachisu. Bakka jirtanitti rakkataa qeerroo kan dhabamee deemu yaa Oromoo fi gargaara. Kaawwan dhabdanii xiqqoon ta'ee guddoon ta'ee bira dhaabbadhaa kan humna dhabdanii itti hiriiraa. Kana malee tokkummaan barbaachisaadha. Kanaafi meetakkaan dubbadda, meetakkaan himadda, meetakkaan daammadda. Yaajolleen maamilii na dubbadda. Dabbummaa barbiddaan miila koota kaalee. Miila murra taree ifillee wallaalee. Dabroomsaan balleessaa irraa daree. Kanaaf egaa yoo tokkoomne malee fiixan baanuu qeerroon haa jiraattu isheenii ta'udha. Mijiraata nuti warri diiyaasporaa keessa jirru harka tokko taanee ittiin waliin jirraa shaakalaa jiran. Hayyee artistii keenya guyyaa nuuf galatoomii gaaffiif deebii sagalee qeerroo waliin taasifteef galanni kee bilisummaa siif haa ta'u siin jenna. Jabaadhu injifannoo uummata Oromoof. Aba'oo dhaaba koo abdiin tiyyeessuma hagamuu yoo turtu moo hin sikeetuma. Yaa ayyoo hidhadhu mudhii jabeeffadhu. Yaa ayyoo hidhadhu mudhii jabeeffadhu. Waraana kee maddii dhaabbadhu falmadhu. Yaa ayyoo hidhadhu mudhii jabeeffadhu. Gabrummaa nu miite mataan naanneeffadhu. Waraana kee maddii dhaabbadhu falmadhu. Meetakkaan dubbadha meetakkaan himadha meetakkaan dhaammadha. Meetakkaan dubbadha meetakkaan himadha meetakkaan dhaammadha. Yaa ijoollee Oromoo mee na dhageeffadha. Andide gabrummaa jee bilisummaa. Andide gabrummaa jee bilisummaa. Aba'oo dhaaba koo abdiin tiyyeessuma hagamuu yoo turtu moo hin sikeetuma. Andide gabrummaa jee bilisummaa. Andide gabrummaa jee bilisummaa. Aba'oo dhaaba koo abdiin tiyyeessuma hagamuu yoo turtu moo hin sikeetuma. Meetakkaan dubbadha meetakkaan himadha meetakkaan dhaammadha. Meetakkaan dubbadha meetakkaan himadha meetakkaan dhaammadha. Yaa ijoollee Oromoo mee na dhageeffadha.
takkaan dubbadda mee takkaan himadda mee takkaan dhaammadda mee takkaan dubbadda mee takkaan himadda mee takkaan dhaammadda yaa ijoollee ilmaan ormaa mee na dhageeffadha yaa ijoollee ilmaan ormaa mee na dhageeffadha yaa ijoollee oromoo mee na dhageeffadha. Egaan qophii keenya waliigalaa kan guyyaa irraaf qabanne kanumaan goolabna. Waan nu dhaggeeffachaa nu waliin turtaniif galatni keessan bilisummaa ta'u jechaa sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.